Akkam jirtu daawwattoota FIB kuni har'a gara imala keenya gara godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuutti taasifannee jirra. Magaalaa Buraayyuu keessa ammoo ganda Gafarsaa Noonnooti kan jirru. Iddoon amma jirru kun ammoo akka addaatti hawaasni naannoo kanatti waamu naannoo Gabreelii jedhamu kan jirru. Dhimma cimaa wayiitu gara kana nu fidee jira. Dhimmichi haadha tokkotu qobaa ishee daa'ima waggaa 13 guutuu daa'ima furraachachuu hin dandeenye. Daa'ima furraa warraaquu hin dandeenyee fi akkasumas waa fudhatee nyaachuu hin dandeenye. Hojii humnaa isa guyyaa hojjechuudhaan ittiin guddifachaa jirtu wajjin turtii taasisuuf gara kana dhufneerra. Haati kun daa'ima furraa warraaquu hin dandeenye kana gaafa hojii humnaa hojjechuudhaaf gadi baatu iddoo kam geessee baatee galti moo baatteetu sochooti? Haalli jiruuf jireenya haadha kanaa maal fakkaata? Daa'imni ishee amma haala maalitti jira? Hawaasni naannoo dhimma kana quba qaba moo quba hin qabu? Yoo quba qabaatee maaliin bira dhaabbateera? Kan jedhuu fi kanneen biroo dhimmoota garaagaraa irraa iyyaafata isin biraan ga'uudhaa fi kan gara kana dhufne. Kuni qophii golamaatiiti. Nu hordofaa. Hayyee daawwattoota keenya akkuma duraan jalqabbii irratti isinitti himne kana mana Aadde Aragguu Roobiitti argamnee jirra. Aadde Aragguu Roobii maali haalli jireenya ishee maal fakkaata kan jedhuu fi akkaataa itti isheen daa'ima ishee guddifachaa jirtu bu'aa bahiin keessa darbaa jirtu immoo maal fakkaata kan jedhudha kan ishee irraa odeeffachuuf mana ishee keessatti argamnee jirra. Aadde Aragguu jechuun ishii kana isheen bukkee jirtu ilmi ishee immoo isa ishii bukkee jiru kanadha. Isa waliin turtii taasisne ollaanis nu bira jiru ni odeeffannaa dhimmoota garaagaraa kaasna yaadaa fi qeeqa qabdaniif waan ta'uudhaa qaba jettanis immoo karaa 7444 nu qooduu dandeessu. Aadde Aragguu mana keetti argamu kootii fi baay'ee gammannee jirra akka FIB'tti si bira dhufuu keenyaaf gammanneerra nuti. Hayyee mee haaluma jiruuf jireenya kee irraa kaanuu laata? Akkami haalli jiruuf jireenya kee maaliin jiruu kee gaggeeffatta? Isumarraa jalqabii gabaabsiiti. Jiruu koo kanan geggeeffadhu gargaarsa tokko waan hin qabneef qaasiraan hojjedha. Qaasiraan hojjedha gizeen qaasira argadhutti qaasiraan hojjedha yoo qaasira dhabe immoo daantelees shurrubbaas nannaa hodhaas nan hodhaa akkasumatti hin jiraacha. Isa gara gaba gara galiitti jijjiirta hodhaas daantelees. Hamma ta'e garuu waan ittiin ooltee bultuun argatta jechuudha isa. Amma tokko. Tore ilmi kee umuriin isaa meeqa bara kamitti dhalatee waan isaa mee nutti taasise? Ilmi koo umuriin isaa waggaa 12. Bara kam dhalate? Bara 2021 dhalate. Bara 2000. Bara yeroo miilineem jennu sana jechuudha Itoophiyaa keessatti daawwattoota keenya bara 2000 amajjii 21 dhalate jechuun har'a waggaa 13 fi ji'a 6 har'a jira jechuudha daa'imni kun. Daa'imni kun erga guyyaa dhalatee kaasee akkaataa socho'aa hin jirredha kan taasaa jirtu. Ati immoo hojii guyyaa kan humnaan babbahee hojjedhaadha kan jettee mee akkam gootee baata daa'imni kun silaa hin socho'u moo baattee hojjetta moo maal gootu? Baadheen hojjedhu manumatti balbalatti cufee ba'a. Balbalatti cufeen ba'a sa'aatiin isaatti yeroon misaa baanuu hin jira isatti ba'ee dhufee midhaan nyaachisa. Sana booda immoo cufeen ba'a. Qobaa masaa manatti cuftee. Qobaa masaanitti cufee ba'a. Yeroo manatti cuftee baatee deebitu yeroo itti cuftee sila qobaa ta'a daa'imni kuni. Mirri kee akkamii iddoo hojiitti sin jeequu silaatti cufteetta waa ta'e na eeguu danda'a jettee waan si yaaddu hin jiruuf hojjechuun dirqama waan ta'eef. Sirriidha jira innis. Boqonnaadhaan hojjedhu maal ta'e na eegalaata kan jedhu tokko
gaaf tokko akkanumatti cufee ba'een misa sa'aatitti yeroon dhufuu manatti goondaan itti nammee na eege. Isaan durarree amma tokko ka nyaatu malee silaan jiraatu jedhee manzimmedheetuma bakka akkuma fedha waaqaa ta'uu dhimba. Eddasi garuu eddani gaafa dagoonda sun itti nammee kaasee baay'ee na dhiphisee sammuun koos baay'ee jeeqamee badaa maqaa siraa fagoos deemeen hojjedhes immoo warra keessa koo beekan biran hojjedha. Isaanis immoo nam tokko tokko dhaqiitti ilaali yeroodhaan jedhaniiti yeroo tokko tokko na eeyyamu. Kaadhee dhaqeen sa'aatiin misaa odoon gahin dhaqee ilaalee fa'aatti deebi'ee hojjetaa ture. Lafa dhiyootti hoggan argan namni tokko tokko akkasitti naa yaadaa ture jechuudha. Ergasii garuu guyyaa gaafa sanii kanan hojjedharree ergasii ittiin deebine gaafa goondaan itti nammu kana achitti hin deebine. Achumatti argee hoggaan galu goondaan itti nammee jira. Goondaa kee irraa balleessee manan nyaata isaa kenneefi nan dhiisee lafa sanii irree birrii sana fudhannee jechuudha na dhoowwatan isaan. Ergasitti hin deebine waan ta'eef. Nan dhiisee lafa sana. Amma inni harkaan socho'ee goondaas ta'e maalis waan isatti dhufu hunda ofirraa dhorkuu hin danda'u waa gochuu hin danda'u. Hin danda'u. Harki isaan ajajamuuf. Harki isaan ajajamuuf. Kana na godhas jedhee ni matu. Akkuma agartan kana dubbisaa kanuma. Waa tokko na godha jedheetoo afaanii baaseen dubbatu amma tokko anumatu beekee waan innumti nyaara guuree teenyanan isayyuu harkaan daabbaseetoo laale malee kafana keessa namni jira waan ta'eef isayyuu nu hubadhu sila nyaara guuree taa'uuf nyaara guureetu mataa zimmeedheetu man dubbatu. Kanaaf isarrattan beeka malee waan tokko hin beeku hin dubbatu. Tole mee gara dhimma gaa'ila keettaa deebinu. Akkam ture daa'imni kun abbaa qaba. Amma abbaa warraa kee immoo akkasii bira hin jirredha kan hubachaa jirru. Haalli gaa'ila kee akkam ture abbaa warraa keessa jira? Haalli gaa'ila kootii maatii koo keessatti dhiirota keessatti dhaladhe dubarri 3 dhiirri 5 nuti jechuudha. Hangafni keenya dubartiidha. Ishiin hin heerumte ishiin immoo sadaffaan booddee dhalatte ani gidduu dhiiratti dhaladhe. Sababa gizee sana barumsi in eegalle dubartoonni hin baratu warra dhiirati barata. Barataniiru san. Jedhu maatiitu jedha. Maatiitu jedha. Amma barumsi dhufnaanini barumsa kana eegale bara 2004 kutaa tokko gale. Gaafan kutaa tokko galu kana kutaa tokko baradhee lammaffaa gaafan itti seenu namummaan koo baay'ee kuwaasii nan taphadha. Kuwaasii harkaa kubbaa harkaa jechuudha. Isa taphachuu waan hin jaaladhuu fi baay'een taphadha. Yeroo boqonnaatis taphadhu malee hin galu. Gizeen barumsa baay'isi itti goreen taphadha. Kanaaf maatiin koo barumsa kana dhiisinaan jedhani. Hin utaalta jedhani. Hin utaalta waan ta'eef yeroodha singaltu barumsa kana dhiiseedhani. Ani immoo bakka nan galadheetan isaanumaan immoo eeyyamsiisee man ba'a. Yoon bayaan isaan obsuu nan taphadha kuwaasiisan. Barsiisonnis lafa dorgommeetti nu waamaniiti nu fuudhanii deemuun taphannaa gaaftaan itti bakka cimsanii na dhoowwanii. Akkuma ta'etti kutaa lamaan kana gaafa nan ga'u kutaa sadaffaan barattoodhani na dhorkan. Simisteera duraa odoon ga'inna hambisanii 7 na dhoowwanii na nafee mana barumsaatirraa. Mucoo wayiitis hin jirtee wajjin taphannu baay'ee wal jaalanna. Ishiidhanis akka wal biran geenye nu dhorku. Sababni ati gara gaa'ilaatti seenteef sanadha jechuudha moo? Waa'een gaa'ila kootii akka ani ka barumsa san keessa saamaatiin na dhowwu naanan ol dhufee Addis Ababa kanatti abbumti koo na fidee achi isaaniinis walii galuun naanan gaddeebi'ee obboleettiin koo hin jirti magaalaa. Ishii biran ture jidduudhani. Amma isaan abbaan manaa isheetii fi abbaan mucaa kanaa gooddanyaadha. Amma mana namaas galtee barumsa sila hin barannee fi gaa'ila godhadhu naan jettee ishiin natti ergu abbaan mucaa kanaa ishiin natti erge. Amma akkamitti nan heeruma reennaanii waraqataan erga jedhe abbaa keetti waraqataa erguutii heerumee jettee isheen natti himnaan isheedheen amma kanumaan walii gallee abbaa mucaa kanaan hin beekusi isaanumatu beeka malee ani badaa waan hin beekun qabu. Garuu walitti dhuftanii gaa'ila hundeeffattan. Warri keessan waan si kennan hin qaban. Hin kennine. Jaalaluma walitti dhufne. Daa'imni kun uumamee jechuudha. Tole amma eessa jira abbaa warraa kee erga daa'imni dhalatee si wajjin guddisaa jira? Na wajjin guddisaan jiru dhalatee ani waggaa tokko nagatee deemin. Gaafa nagatee deemu ani kophaa ta'ee nigaa manni kiraadha.
waan ani ittiinis guddisuun qabu fudhadhee Addis Ababaa mana namaa gale. Daa'ima kee fudhattee? Daa'ima waggaa tokko fudhadhee Addis Ababaa galee achi mucaan harkatti dhibamnaan an ji'a 5 taa'ee gaddeebi'ee gaafa ani ji'a 5 taa'ee gaddeebi'uun san waggaa tokko taa'ee Gambeellaa dhufee dhufnaan mucaan isin kaane. Ammas nama dhukkubsata namatti erginaan ani bakka ani beeku kiyyayyuu miti jedhee na kaade. Waan inni qaamni isaa socho'aa hin jirreef waan inni nageenya hin qabneedhaa fi irraa galagale moo daa'ima isaa ta'uu garuu beekee waggaa tokko booda deebi'ee dhufeera? Daa'ima isaa ta'uu beeka malee maaliif wallaalaree silaa dama akkanaati maa nan godhadheeti malee daa'ima isaa ta'uu beeka ka kanuma isaati maaf hassaan taanere. Utuma beekuuti garuu. Utuma beekuuyyuu inni dursee maatii qaba. Ani immoo akka inni maatii qabu hin beeku. Inni daa'ima qaba daa'ima 4 qaba yoo kanan dhashin dura jechuudha. Ani isaanii walitti dhufne waan isaan irraa walitti dhufne waan ta'eef qabaatee dhiisee ani waan hin beekun qabu. Kaza gaafa walitti dhufnu ani kooman jira dheete walitti dhufne. Garuu siin ani maatii biraan qaba maal siin hin jennu? Hin beeku akka inni maatii qabu. Booda garuu gara maatii isaatti deebi'ee jechuudha inni daa'ima kana gala deebisee ergasiisi gargaaruu hin dandeenye. Nan gargaarre namatti erginaan isaan kiyyayyuu miti jedhee nakaade bakka. Tole daawwattoota keenya kana duras qophii golamaatii hedduu hojjenne keessatti namoonni utoo waliin beekin kallattii garaagaraadhaan wal argan rakkoon akka kana yeroo mudatu ni beekama. Warreen maatii isaanii erga daa'ima horatanii booda daa'ima haadha irratti gatanii badan bakka biraatii gaala hedduu warri qaban yookaan maatii gara biraa kan qaban heddummachaa dhufaniiru. Kana duras qophii golamaatii keessatti waan nu mudate waan jiruuf. Kanaaf yeroo gaala hundeeffannu duuba keenya wal qorachuun maatiidhaan wal beekuun murteessaa akka ta'e kana duras dubbachaa turre rakkoon aragguudhaan mudates kanuma. Daa'ima rakkoo garaa qabu yookaan ammoo fayyaa bilisa hin taanee fi qaama miidhamaa ta'e kana wajjin akka isheen rakkattuuf qoba akka isheetti dhimmamtu kan taasise abbaa malee akka guddatu kan taasisaa jirus rakkinichi kanarraa kan ka'e. Kanaaf wal qorachuuf wal beekuun murteessaadha jenna akka golamaatiitti. Tole araggu mi amma rakkoo mucaa kanaa maaloodha? Erguma dhalatee akkuma kanatti guddina isaa keessatti argaa deemte moo dhukkuba garaagaraatu irratti argamamu moo yaalsisuudhaaf isatti wanti yaalte jira hanga dandeettii kee? Dhibeen mucaa kanarratti mul'atu gizee tokko qoonqoodha. Qoonqotu bu'a. Kanadha kanan ani beeku kanan achi deemuu dhiisuu fi dubbachuu dhiisuu fi minaaf fudhatee nyaatu fincaasaati singeeffatu ofumarratti bakkuma eenyudhutti ofumarratti jedha namatu qulqulleessa jechuudha. Kanaan ala dhibee isaa maal akka ta'an hin beeku. Mana yaalaa geessitee yaalchisuuf waan ati yaalte jira kana dura? Mana yaalaa naannoo jiru wanti mana yaalaa naannootti biyya gizeen jiru dhibeen qabu naan jedhani asis immoo erganan dhufee qabalee irraa naa barreessanii Natsaannata Phaawulos Amaanu'eelitti naa barreessan. Amaanu'eel isaan immoo waggaa 10 gadi yoo ta'e malee hin dandeenyu jedhanii Ikkaatiitiitti na dabarsan. Ikkaatiitii gaafa naquu dhiiga isaa fuudhanii angool marmaraa geessinaan jedhanii Phaawulositti na deebisan isaan. Phaawulosittis deebi'ee naan maashinni tabalaashee in hojjetuutii deebiinaan jedhanii silkinaa kennanii achi nan galee torban nan deebi'ee ammas hin deebine naan jedhanii gara ji'a 2 marmaareen bakka masaafaraa dhamnaan itti dhiisee eddasiis mana yaalaa. Waan ittiin deddeebitu humna dhabde jechuudha. Waan itti yaalchisu dhabnaan innis. Kanadha. Tole. Amma hawaasa naannoo isaa ta'uu qaamni biraa wanti namni si bira dhaabbatu jira moo hojii humnaa sanas gadi baatee hojjechuu akka duraa sana erga gundaanitti nam'ee nyaatee sana booda garaan na dideennan gadi ba'ee hojjechuu dhiiseera jechaa jirta. Dhuguma immoo garuu hodhuu qofaa fi waan akka hojjetamu sanaan qofatti garii argattee daa'ima kana nyaachisuu oolchitee bulchuu ofis jiraachisuu ni dandeessaa? Hin danda'u. Hin dandeenyes dhuguma namoonnis hundi garaan jabaatu namni tokko garaan alaafus hin jira. Beekuu namni baay'een mucaa kana gaafa waan itti kennu dhabu namni kidaanittiree minaan kenneetoo nyaachisee oolchee bulchuu jira. Malee ani ofii kiyyaa hojjedhees of danda'e irraan of hin geenye Waaqayyo ulfaatu namas na abboometuma amma tokko garaa laafee naa laata bakka waamuma qaban naa kennanii wangeelaan keenya tokkos hin jira gammeeni ji'a birrii 200 saabafii ture mucaa kana jechuudha. Ergammoo isa dhiisee immoo amma irratti na biraa namne ifaa kanarreessatu naa kenne birriin kaffaluu ibsachaa jira jechuudha. Manas immoo qabaadhee kireeffadheen jiraadhu kadhadheet mana abbuma qabu
kadhadheetu manan taa'aa jira kinoo abbaan mana kanaa amma kiraadhaan hangalee gaafan dura galu kiraasii kaffalaa dheen hin gale gaafan asitti galu yoo nanani akkanatti naa kennaa jedhee natti ulfaata ana bifa koo yoo na argan namni silaa daa'imaa hojjetattee jiraattu maal taate naan jedha namni keessa koo hin beekne ani immoo mucaa kana iddoon itti gatee hojjedhu waan hin qabneef mana kanas kiraasii fan kaffalaa dheeniin namarraan mana kana naa qabanii gaafa mana kanatti galu qaasiraa sanis sirmayyuun hojjenne daanteliinis homaa hojiin qabdu waan taateef kiraa waan kaffaluun dhabe abbaan manaa dhufee waggaa faasitti na argu bakka innumtu yoo rifatee dhiisiituma gaafa nani baayisiin jedhe baay'ee bakka edhee innis na gargaaree jechuudha waaqayyo isaa eebbisuu mana kana ofiisaati mana kiraa keessa jira jedhanii inni ani garuu hin beeku iddoo mana isaanii amma kana isa keessa boqodheen jira mana haaraa ijaaramaa jirudha achumaan keessa teessa gaafa inni dhufeetti galuuf ka'e garuu maal wanta ati yaaddu maaloodha fuulduratti gara man deemaa yaaddam garma waaqayyotti na ofittan deema dheetu man ta'a waaqa baadhee silaati kana jedhee abdii tokko godhadhee dubbachuuf hin qabu garuu waaqayyoon qabaa ulfaatu inni iddoon akaawsatu beekaa isuma abdadheen jiraadha inni kaleessa fidee har'an naga'e borus jira waaqayyo mana abdadhee jiraadha malee waa tokko nan abdadhu Hayyee daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii golamaatiiti mana Aadde Aragguuti kan jirru Aadde Aragguun daa'ima waggaa 13 qaamaan ofirraa socho'uu hin dandeenye akkuma argitan kan dubbachuu hin danda'u waa fuudhee nyaachuu hin danda'u socho'uu hin danda'u isheen garuu waggaa 13 guutuu baachuudhaan asii sochoosti kana qofallee miti hojii guyyaa hojjechuudhaan akka nyaachisaa jirtuu fi akka jiraataa jirtudha kan nutti himaa jirtu kun hanga yoomitti itti fufuu danda'a akka kanatti daa'imni kunoo eessa ga'uu danda'a kan jedhuu fi isheenis akka kamitti jiraachuu dandeessi abbaan manaa kanaa yoo dhufee kottu bahi jedhee garam dhaqxi hunduma keenyaaf gaaffiidha kun garuu ammoo bakka jirrutti hundi keenya waan qabnurraa yoo waan gochuu dandeenyu jiraate maatii kana bulchuuf jiraachisuu ni dandeenya qophiin keenya ammasitti fufeera mee warri ollaa maatii kana akkamitti beeka hawaasni naannoo yoo quba qabate maal gochuun bira dhaabbachaa jira warra ollaarraa walumaan odeeffannaa ammas waliin ulfaadhu wal barimee daawwattoota keenya wajjin eenyu jedhu Dambituu Beyyineen jedhama jiraattuu naannoo kanaati Aragguun kan beeku waggaa 3-4 hin ta'a yeroo beeku immoo akka carraa ta'e yaa'u ani naannoo ganaan bahee galgala waliin agarru mucaa dubaraa qaba mana mataan geessaa ture yeroo mana mataa geessu namni biraa namni ollaa mucayyoon takka jirti deemtee manarra deemtee mana mataa hojjetti shurbaa hojjetti ishii waa miti ishii nyaasii hojjettu mucas geessuun deemii naan jedhanii jennaan ishii bilbila ishii naa kennaa jennaan qo'annoo si bilbila jettee ollaan koo takka jirti akka carraas keessatti hin argamne bilbila ishii bilbiltee waamti innaa waamtee dhuftee mataan mucaa kootiifis anaafis mataan hojjettee deemte innaa guyyaa lammaffaa immoo yeroo lammaffaaf yeroo mata sanii moofee ofirraa kenne lammaffaa isaan hojjettu jennee kanama ishiitiin ollaa koosaniin waamsiifne gaafa dhufne ollaan koosunii waameera maaf hin dhufne isheen mana mataa hojjettu sunii hin waamne moo jennaan waameera jette isheen qansiraa deemteetti har'a qansiraa deemteetti qansiraa hojjetti na qansiraa hojjetti isa qansiraa naannoo kanatti hojjetti deemteetti qansiraa dhufte yeroo galtu dhufte akkasii hojjettu natti himteetti naan jetti akkasii saatii meeqatti dhuftee na 11 walakkatti baatee bakka taanaan xuru jedhee qaneen guyyaan isaa qidaamee yeroo san dhuftummoo galgal dhufte gaafa dhuftu yeroo kana akkam goona jennaan isaayyuu nariifadha jennaan ishee gugurdaa kan godhiisi kan mucaa kootina furdaa godhiitii rukutii dhaayii fi deemii bakka ishee jennaan mucaa kootti ganaa galaa mucaa koo nyaachifne jennaan mucaa hammam ga'u qabda jennaan mucaa qaama irratti socho'uu hin danda'u dubbatu hin ka'u waan hundaa ficcaanis waan hundaa ofirratti godha innaa ganaa qayyaraa misaaf kan galee malee hin galle asumaan kun akka nan dabarre jedheetti dhufeetti asisii hojjedhe deema jedheetti birrii kana argannaanu qansiraa dhufee asumaan galee naan jennaan baay'ee natti dhagahame waan hin godhu wallaalee dhuguma sii jetti moo hamma amanuu dadhabdutti jechuudha sa'aatii 6 kan galee malee hin galle gaafa naan jettu mucaan sochoonitti akkamitti hamma sa'aatii kanaatti kan jedhu baay'ee keessi koo dhiphatee yookaan hin qofti ta'a bakka kan jiru deemte isheenis mucaaf hojjettee deemte kiyya guyyaa biraa jedhee ishee ollaa koo gaafannaan hin beektu adaati ati waan beektu natti fakkaate jennaan ani isaan beekaa
maali situ safara na dursee galee akkamitti dhageenne na yana anuun beeku ganaan bee galgala akkamitti wala gaarree kana rakkoon hin jedhe na gaafa dhugumaa jedhe gaafa dhu'ee sirrii hin socho'u akkuma amma isheen dubbatte kana akkuma argaa kan natti himti na bakka ndoom hin beektaa manni ishee mana kadhattee teessu mana nama wayii mucayyoo gwaada hiriyaa keetii mana ishee teessi na jettee nu jedhamtee na haanna manaannate akkasii jedhee ishee bakka guyyaa tokko mee dhaqee ilaalaa yeroo naa mijatu dhaqee ilaalaa garuu hamma dandeessan isinis gargaaraa yaalsisteetti eessa geessiteetti jenna indoomsi barbaadde ati naannoo qabalee kana waan hojjettuu fi gargaarsaa fi yeroo baay'ee bucaa baattee marmaaraa turte akkamitti nagarree buraayyuu mazagaajja deemaa turte na kanaaf akkamitti argine naan jenna naan akka caratee walitti hin baane ta'an nagarreen jedhe inna nama beektuu qabaatte atuu akka gargaaraniin karaa saniin akka gargaaran gaafadhuuf jenna anuun beeku achi warra akkasii godhu hin beeku garuu yoo dandeenye karaa dandeenye gargaaruuf yaalla hamuumni keenya danda'u inna yoo yaalamus ta'e akka yaalamu karaa xalaan barraa'ee fi akka karaa gargaarsaatti akka yaalamu haa ta'u jedheen ishee walla koosa wajjin mari'annee gaaf tokko gaafa akka carraa waan dhuguma qansiraa hojjetti dhakaa baatti ija kootu nu arge utuma dhakaa baattuu ofirra miillataa baafti manni ishee gara jiru sanarratti akkas ofirra miillatti maaltu dhufaa ta'a yookaan na manichi hiriyaa koosanis argee hani akkasii mucaan argu jedhamtu mana kee jirti jenna anoo kiraa jira garuu mana kiraatu jiru naabay jedhee dadhabee mana kana gadhiisi jedhee guyyaa meeqatti dubbadheen dadhabee ana kiraa keessa jira otoo beektu naan baahuu diddee ishiinis jennaan maali waan keessa jirtu hin beektu jennaan hin beeka maal godhare ani kana maal gochuu danda'a jette maal waan margattee ishiin sirraa baatu ittiin dubbatiin amma dandeettee ittiin dubbatiin bakka baay'ee rakkattu jennaan hin beeka still manichaayyuu manni nu ajaa ol nama gashuu jette na dhuguma mucaan kun mana keessatti kaakkaasa deemsifata taanaan baay'ee ulfaata nyaata waan ta'eef nyaata isaa kana natti dubbannaa baay'ee natti dhagahame na karaa hamma danda'u ishiinis badaa yaa mucaas dhiisteen baatu anis yeroo baay'ee gama kootiin yaa gargaarsa narraa eegamu hundaan gooneef otoo danda'ame waan baay'ee godheef baay'ee natti tola haalli ishee rakkisa mana sanii gaafa baatu iddee biraa galte iddee biraa sanis guyyaa muraasaan boodan baasaniin dhuftee ona kana amma akkana sirratee yeroo kanaa miti amma sirratee jira still yeroo sawwaa tokkoon qabu qorraa jiidhaa kira jettee galtee akkuma dursela dubbatte san kira jettee galtee kira san immoo namichi waaqayyo isaa eebbisu argeen isinis hin fudhannee ishiinis kunoo amma dhiistee ba'uuf immoo ganna naannoo kana immoo qacaratee goondaan baay'ee jira jiidhina waan qabuuf dhiistee ba'uuf ofirraa dhoowwuu hin danda'u mucaan kun goondaan kana gurraaf ijatti nam'ee ajjiisa kan jettu yaaddooftee ishiin teessee amma yaa'u yoon argatte nyaatti ofishii agabuu bultee isaa yoo argatte namnis akkuma jettee ollaanis waan itti darbate kennitiif jiraatti amma kanaan beekaa rakku. Mee haaluma akkuma gandaatu jechuudha akkuma waliigala hawaasa naannootti namni wal faana ta'ee daa'ima kana nyaachisu yoo yaalsuu dadhabe jechuudha yoo walitti dhufee haalatti gargaaruu danda'uu fi namni waliin mari'atee kana yaadee beeku jira akkuma keettuu jechuudha akkuma waliigala naannoo biirootti wanti isin gochuu dandeessan jira ture. Beeku yaaltanitti yooma kana yaada kana amma keessa bilchinaan keessa galee yaada kana akkuma caratee hojjettoota waliin hojjedhu biiroo keessatti haala akka mijeessinu amma yeroon kun xinnoo fi yeroo dhiphinaa waan ta'eef taa'ee malee ji'a kanaan booda beellama akkasii qabna namoota baay'eetti mee gaafa ishiin ana bira gaaf tokko biiroo waamee dhuftee arganii hojjettuu argatte hojjettuu keetii naan jennaan miti akkas rakkoo ishee jennaan baay'ee gaddanii bakka maali hin gargaaru hamma dandeenye mindaa keenya irraa ji'aan murree hin gargaarra 50 dhibba isaa ta'u hin gargaarra kana waaqayyo waan namatti fidu hin beekamu. Kuni rakkatteetti niitiin kun dhuguma mucaa akkana qabaatte taanaan rakkatteetti kan jedhan yaada akkasii haala akkasii amma karaa kootiin mijeessaaf hin jira amma danda'e jechuudha. Egaa nama dhuunfaa akka kanatti rakkatu qofa miti nama kaaniyyuu isuma qaama guutuu qabuu fi hojjechuu danda'u namoonni kaan ijoollee fayyaa buleessa ta'an qabatanii warri daandiirra ta'anii ittiin daa'immaniin kadhatan immoo hedduu isaanii ni beekna daawwattoota keenya akkuma hundi keenya quba qabnu jechuudha. Araggoon kanuu garuu kana gochuun dhaqnee daa'ima kana baattee siifachiin deemtu sa'aatii yoo xiqqaate sa'aatii 6 yoommoo xiqqoo miti ta'e guyyaa guutuudhaaf itti cuftee deemte hojii humna hojjechuun akka jiraachisaa turtedha. Inni garuu amma dhaabbateera. Inni kun rakkoo guddaadha jechuudha kana jechuuni. Ittiin kadhachuurra hanga danda'ame humna ofiitiin hojjetanii maatii ofii bulfachuun dirqama maatiin tokko baachuu qabudha. Abbootii warraa daa'immanii haadha irratti gatanii deeman garuu maaliif gaa'ela hundeeffachuu akka barbaadan daa'ima erga horatanii booda immoo
daa'ima guddisuun dirqamni eenyurra jira isa jedhu hubachuu dhabuun akka kanatti rakkoo keessa wal galchuun kun aadaatu taasifachuu baanne keessumaa uummanni Oromoo safuu fi aadaa haalatti daa'iman guddifachuu qabnu ni qabna waan ta'eef isa sana ofirratti ilaaluunis barbaachisaadha jenna. Daawwattoota keenya ollaan ammallee ni bira jiru haalatti arguu beektan namni tokko maal gochuu qaba daa'ima isaa guddifachuudhaaf yookaan maatiin hawaasni waliin jiraatu tokko akkamitti wal bira dhaabbachuu qaba? Maali wal bira dhaabannee daa'ima kana nyaachisuu dandeenya kan jedhu irratti yaada qabdan akkaataatti beektullee arguudhaan. Carraa kana kennuuf galatooma. Obboleettii koos immoo lafa isheen jirtutti haala isheen keessa jirtu kana keessatti dhuftanii akkaataa kanaan daawwachuu keessaniif isinillee galata isinii qabna. Ani obboleettii koo kana kanan beeku jalqaballee hin beekun ture. Naannoo keessatti yeroo isheen mucaa kana babbaattee deemtu gaaffii natti ta'a maaliif mucaan mana ga'u baattee deemti eessas deemti isa jedhu nan yaada yeroo hundumaayyuu. Garuu akka carraa ta'ee waldaan kun gaafa naannoo kanatti banamu waldaa keessatti ishee arge jechuudha. Gaafa isheen baattee oliif gadi deemtu maaliif akka isheen baattu gaaffii natti ta'a gatii ta'eef gaafa mucicha akkasittiin argu baay'een gaddee garaan koo baay'ee na gaddee galee maatii kootti himee utuun humna qabaadhee gargaaree haala isheen jirtu sana keessaa baasee yookaan immoo iddoo gahaa qabaadhee utuun fidee kaa'ee faanatti tolee yaade sammuu kootachi lafa isheen jirtu barbaadeetanii akka carraa gaafan ilaalu mana keenya gajjallaa jirti yeroo sana nannaqee dhaqee gaafa mana dudubbiseenitti siquun jalqabee gaafa mana ishee dhaqee haalatti mucaan jiru gaafa argummoo keessi koo baay'ee na gaddee. Baay'een gaddee mucaan ofirrattidha kan inni sagaraasaas fincaanis waan hundumaa fayyadamu. Foolii mana keessaa ba'ullee akka hin baaneef isheen yaali isheen gootu qulqullina isheen mucaa isheetiif gootu jaalala isheen mucaa isheetiif qabdu gaafan argu nan gammade garuu wanti isheen akka isheetti jiraattu baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo hundumaa yeroon argu mucaa kana guddisuu fi wanta qoonqoo isaatiif ta'u nyaachisuu fi namootaaf akkuma isheen jette akka obboleettiin koos jette mataa dhoofti daanteelii adda addaa isin dhoofti daanteelii kan akka isheen dhooftu akka isheen hodhaa hodhitu dubartoonni baay'een hin beekan turanii amma naa danda'ame iddoo akkasii daanteelii kan dhooftu jirti jedheen naannoon jiraadhu namootan duukaa jiraadhu ollaan duukaa jiraadhutti nan himee achi booddee bakka dhaqee madaqeen ilaalarraan kan hafee waanan godhu gara biraan qabu yoo buna danfisadhee wajjiniin dhugaa yoo isheen dandeesse baattee dhufti ta'ellee nan hafeera gara manaatti. Kanaachi immoo nan naqa manuma naqa harka caalu manuma naqa guyyaa isheen jirtu. Innaa taa'ee gaaf tokko qansiraa yeroo isheen hojjettu arge achitti deemetanii aragu mucaa isa keessee jennaan itti qollofeen dhufeette. Yoon fuuldura isheetti fiiliin taane agarsiise isheetti sin dhagaamasa jedhuun bakka gaariidha. Namni baay'een daa'um ittiin kadhata ati garuu itti cuftee akkasittiin dhattee ilaaltee hojii kana hojjechuun keeyyaati dubartii cimtuudha ishoo bakka ta'uu jedheetan deeme ergan ol siqee garuu garaan kun dandeenye amma kara balbalichaa beeka gatii ta'eef deemeen kara jala kara baarrii jala gadi jedheetan gaafan ilaalu cal jedhee mataa akkuma warraaqu kana asifachi warraaqu kana warraaqa iyya garuu iyyisaa baay'ee na jeeqe baay'ee iyya. Gaafa isheen itti cuftee deemtu sagalee addaatiin iyya gaafa sana gaafa isheen bira jirtuuf bira isheen hin jirre beeka mucaan ishee duwwaa beeka nama keessaa gaafa isheen jirtuuf hin jirre beeka iyya bakka baay'ee jeeqameen dhiisee galee yeroo hundumaa akkasitiin gootii gaafa isheen deebitu immoo yeroo na argitu baay'ee natti himti gatii ta'eef mucaan kun sagaraadhaan of balleessee isa isheen nyaata isheen illee hojjettee fi deemte daa'imee harkaan qubaaniin deema akkasumatti lafa qabatee isa isheen keessee deemte illee gaggala gashee wanta isheen qabdu caccabsee faayeega akkasittiin natti himtee yoon dhaqee arguu baadheeyyuu kanadha. Kanan uummata gaafadhu utuu karuma tokko mucaan kun itti gargaaramu inni joomtu wayillee argame isheen yeroo baay'ee nama duukaa na hojjechiisu argadhe illee nan hojjedhaa itti ani immoo badaa nama gaafadhu siin qabu garuu amma waaqayyo na gargaare namootan gaggaafadhu waan akkasii kara isheen itti gargaaramtu wayii amma dandee yaaleetan karaasaa gaafa harkaa badu nan dhiise garuu isheen nama dubartii cimtuudha ogummaa addaa baay'ee qabdi utuu namni kanuma mataa kanallee utuu ofitti qabee namni hojjechiisu namni meeshaa isaa guutee fi hojjechiisutu argate illee kanumaan illee bultii harkishee bareedaadha hodhaa baay'ee dandeessi daanteelii babbareedaa dhoofti
kan baay'ee dinqisiisamtu qabdu immoo kana baattee guyyaa tokkollee guyyaa na argitu amman itti siqee mucaan koo beelee waan nyaachisu naa kenniin jettu. Yoo hin qabdu mana keessaallee ta'e hin dubbattu yeroo hundumaa fuulli ishee ifaadha. Yeroo hundumaa gammadduudha. Bakka malee guyyaa tokko waaqayyoof hagalatu waan godheef sabbeeka jettee waaqayyoon galateeffatti malee wanta addaa miira adda agarsiistu. Garuu namni amma dandee bira dhaabbachuu qaba. Amma dandee bira dhaabbachuu qaba. Yaa abbaa ishee immoo abbaa micaa kana immoo yeroo tokko kasasuuf kara seeraa deemtee jennaan maatiin namoonni biyya sanaa akka isheen kara jaarsolii fittu godhanii kara jaarsolii sana waadaa galee fi piroomisii galee ji'a birrii 500 akka kutuuf achi gaafa sa'aatiin minaanii ga'u immoo minaan akka kennuuf piroomisii galee fi deebisee bakka ishiin ilaalla waaqayyoof hagalatu kana godhee jennaan iyyuu dhuguma namadha jennee yaannee garuu guyyaa tokkoyyuu deebi'een ilaallee kanas uummanni beekee fi natti tola. Galatoomii. Amma daa'imni kun sagalee dhageessuu sa'aatiin beektaa maal jechuu yoo barbaade dhalaataati quba hin qabdaa maal yeroo barbaadu sagalee guddaa dhageessisa. Nyaata yeroo barbaadu moo wanta isa jeequ wayii arguudhamu maalirraa hubatta sagalee dhageessuu sa'aatiin? Amma inni gizee sagalee dhageessisu gizee nama argis baay'ee gammada. Namni asitti baay'atee waan jiruuf amma gammachuu isaatiin gizee beelaayis immoo hin boo'a akkama kana iyya. Waan yeroo baay'ee qophaa ooluuf yoo nama argatu hin gammadu. Baay'ee gammada. Isuma sanaaf dubbachuudhuma isaati amma. Tole mee akkamii maal jettaa hawaasni amma si bira dhaabbachuu qaba? Amma yoomitti amma qaamni isaa guddataa deema umriin isaa dabalaa deema ati baatee asiifachi sochoochuun illee si rakkisuu danda'a. Kanaaf qaamni si birallee dhaabbachuu danda'u yoo jiraate mee hawaasummaa waa jedhame ergaa dabarfadhu. Kan jettus yoo jiraate achumaan dabaleeti. Ani garuu hawaasa waan jedhu ani kanas jaaladhee miti waaqayyotu naa kenne garuu waaqayyo abboome akka jaalala waaqayyootitti akka garaan isaanii hasaabetti waan waaqayyo isaan abboome raawwatan hin jedhaan waan hin jedhuun qabu. Silaati humna qabdaa too dandeesse daa'imni kun bakka oolmaa qabaatee yookaan immoo yaalamee kan fayyuu danda'u ta'e ati dandeettii qabduun yookaan dargaggeettiidha humna qabda hojjechuu dandeessa hojjettee of bulchuudhaaf qophiidhaati sila. Nan danda'e hojjedhee bulchuudhaaf nan danda'a garuu immoo kan na rakkisu mucaa kana kophaatti gatee deemuudhaaf naman itti gatu waan hin qabneef kophaatti gatee yoo deeme baay'ee na dhiphisa innis immoo amma jabaate waan ta'eef daadhiidhaan deeme mi'a akkuma jedhamu mi'a baay'eedha kan inni naalaa caccabsesi haa ta'u isumatu naa caalamiin isoo cabeemaa miti garuu amma kophaatti gatee deemuufis naan ta'u bahee hojjedhee mucaa kana jiraachisuus hin danda'u amma kanaa booda. Hoggaanni kaakkaasaa godhe ol fuudhee dhiquudhaaf natti ulfaata. Amma baay'ee kan natti ulfaatu ol fuudhee asiif achi siqsee too isa dhiqee jiraachisuu hin dadhabe. Baay'ee kan natti ulfaatu isa kanadha. Sosochoosuu. Sigaa namni hojjetu malee nyaatu malee hin jiraatu waan ta'eef baay'ee kana manii jire waan keessa jiraadhuun qabu bahee hojjedhee too jiraachisee mucaa kana waan annan bulchaa dheetoo eenyu jedhuun qabu. Yoo waaqayyo jaalala isaatiin ta'e nama naa kaasee kan namni na gargaaru nan barbaada garuu akkuma waaqayyo isaan abboometti. Abbaa warraa keetiif maal jettame? Mee maatiin kee quba qabu daa'ima kana akkati qabdu warri kee jechuudha maatiin gara kee jiran? Qabu beeku. Beeku? Beeku maatiin koosii. Maal jedhu si gargaaru si bira dhaabatu yoo xiqqaate nyaata midhaan? Maatiin koo waanuma na gargaaran hin qaban. Isaan nan gargaaranii yeroo mucaan kun waggaa 3 isaan itti gatee tanan qaasiraa hojjechuu biyya kana dhufe. Amma waggaa 6tti mucaa kana isaan bira ture. Achitti isaan na gargaaraa turanii isaan haala na fudhadhee erga fudhadhee immoo isaan waan na gargaaran hin qaban. Badaa isaanis qabeenyi isaanii laftis xiqqoodha waan taateef isaan irraa hafee waan na gargaaran hin qabani gargaarsa isaan irraa hin qabani. Akkasitti hin jiraadha. Ishee rakkoo kan hin beeku asumatti hin beekaa asuma dhuftee ollaa keenya kana maatii ishii beekutu beetti baattee dhuftiin naan ilaalu nan rifadhaa itti dubbiidhayyuu ilaaluudhaan nan sodaadha isum dhugaadha
innaan ilaalu bakka mucaan inni ilaalaa gibbii koofoo fi akkana jiran namanni ishiin dhattu innaan ilaalu baattee deemtii lafan keessuu odhaa fiddee asiin geesse deebitee innaa hojiin qabne qasiraan qabne as fiddee teessee odhaa hodhite gibbii nama achumaan gaafa kaanii hojiin ani faabrikaan hojjedha hojiin torbee tokkoof dhaabbatee ture isaanuma wajjinan hodhuu jammaranumtu kan ishii bare jechuudha beeku duran achumaan utuma hodhinu amma gaafa tokko ganama dhufte barii dhufte anis nan beeka keessi koos na arga in beeku koottun jedhuun nan taa'a malee waa'ee ishiin beeku waan ishiin keessa jirtus in beeku sa'aatii sanaaf qubaasaa jiraattu mana kamisaa jiraattu in beeku ganama dhufte guyyaa muluu hodhaa oolte amma kana qursiin jenne misaan jenne kan naa hajaabu keessa kootee ammaatti ani sa'aatii sanaaf damoosa 900 qaba ofii jiraachisee namaaf waa gochuu hin dandeenye amma beelli ishii gaaf sanaa ammaatti fuuldura kooti kan baduudu dee'isadha waaqayyo galatoomuu obsa kenneef gadi baate kan ishii beeku jira mucaawwayi birrii 10 hodhu buskuutii bitiif mucaa kanaa jedhee kenneef waaqayyo si abboome waaqayyo si eebbisu jetteen keessa ishiin beeku fakka anaamat garuu iddasiin itti siqu nan dhaquu jammare booda mataasin ooftii ishii biratti dhaachu nan dhaqu mataallee yeroo baay'ee ishii biratti dhaadhu nan dhaquu jammare waa'ee shiddasiin bare malee waa'ee ishiin beeku beeloftee qoqaydhattee teessee hodhitee naa galtu manatti galtu mana keessa duwwaa jirti sa'aatii sanaaf iddasiin naan dhagahu ani nyaadheen bula misaas nan nyaadhaa qursis nan nyaadhaa iddasii habjuudhaan illee natti dhufuu calqabde dhugaa waaqati 900 nyaadhaa kanarraa waa gochuuf hin danda'u yaa waaqayyoti waa godhiif hin jedha innaa dhuftee otoo akka kootii dhuftee akkuma dhuftee waan an qabu wajjin nyaadha hin dhuftu shiinuu malee hin dhuftu akkuma ta'ee qansiraas hin deemti hin argamtu anis maan hin oolu ishee argachuu hin danda'u bakka akkana kan na mudate baay'ee xaaltee daanteelii si dhooftee jettee inimattu amma sana taa'aa ooltuu malee guyyaa gaaf sana kanan godha sanaafi hin jettu hin teenye hodhin ani galee nyaadheen deebi'e waa'ee ishiin beeku otoon beeke ani gaaf sana kan nyaadhe sun abbaaf eegaggeessa garuu hubannoo dhabuu keenya kun kan kana nu godhu hubannoo dhabuu keenya fi ofittummaadhas nafti fakkaate bakka waananii ofittummaa ta'ee nammaadhanii yaa waaqayyo bakka keessa kotti nan gadde baruudhayyuu dambaree baay'een kasan itti himuun beekon ammumas innaan dhufee mana keessamtoon toon jirre otoon argu gaafa narka kooti waan dhabe ishiidhaan illee obboleettii kanaan gaafa tokko miimmi akkanatti eelee qabdii otoo birrii awwaaxaanii karaa dhuwaaldaa gargaarreen jedheen ishiidhaan jennaan eelee qabdii naan jette qabdii een jedheen qoymeen allaalaa naan jette shumaanuu jedheera gaafa tokko jedheera uma wanti nin gargaare jedhu sin qabu waaqayyo haa galatomu garuu waaqayyo jiraachisaatu jira gargaares waanan godheef hin qabu waaquma gargaaraa jira yeroo tokko ofittummaan keenyas namoonni abboomamuu dhiisuudhaan itti fakkaate ani nyaadheen bulaa ishiin maal taati laata ishiin kana qabdu kan hin jennes jirra isa raara isaan ufaa erguu akka abboomamne akka waliyyaan waaqayyo nu haa gargaaruun jedhan kana baattee amma gaafa tokko itti asirraa kuftee torbee tokko dudda dhukkubsatte dhiqxee otoo dhiqxee wajjin kuftee torbee tokko dudda dhukkubsatte ol fuudhoo amma dadhabdutti jechuudha baay'ee ulfaataadha waan ishiiti waaqayyo sinaa eebbisan manayyuu dhiyaattan ishii gargaarsaaf dhiyaachuu keessanii amma dhumaatti uummanni akka bira dhaabbatuun jedha akka biraa namni uummanni inni qabu qabeenya isaatiin yaadan maanillee akka ishii gargaaraniin jedha kanuman jedha galatooma. Hayyee garkeettiin deebi'aa waan magabaabduu tokko nuun jedhime amma dhimmi dubartootaa dhimmi daa'immanii jira akka magaalaattis akka bulchiinsa magaalaattis siin ilaallachuudhaa baatus jechuudha. Akkasumas ammoo gumiiwwan garaagaraa oofshaa warreen akka afooshaatti walitti gurmaa'anii hojjetan jiraatanii akkasumas dhimma hawaasummaa namoonni hojjetan jiru akkuma bulchiinsa magaalaa Buraayyuuttis waan kun lafa qabatee jira waan ta'eef idduma hundayyuu jira hawaasa keessa immoo afooshin inni jira. Kanaan namni wal bira dhaabbachuu dhimmi dubartootaa jiru afooshin dubartootaas qobaatti ni jira waan ta'eef mee gara kanaan namni maal gochuu qaba haaluma gabaabaa waan wayii tokko waan namarraa eegamu ollaan ni jira daa'imni kun nyaatee buluu qaba yoo xiqqaate moo waan ittiin socho'ullee argachuun mala
dhuguma isheen guyyaa guyyaatiin daa'imni kun amma umriin isaa dabalaa deemu qaamni isaa ulfaataa deema isheen immoo hojiin sin hojjetti waan ta'eef dadhabaa deemti wal madaalaa hin deemu jechuudha haalli jireenya ishee nyaata gahaa argachuu dhabuunis ni jira waan ta'eef maal godhee wal bira dhaabbachuu qabame hawaasni kun dhugaa mucaan kun yeroo umurii isaa dabalu ulfaatinni isaa sin dabala fedhii isaa sin dabala tokko immoo ni ulfaatu baay'ee ulfaatu of danda'ee waan hin sochoofneef dhiistee deemus waan hin dandeenyeef hojjetuuf arguun nama hojjetu nama hojii tuffatu iyyuu miti humnas qabdi fayyaas qabdi waaqayyoon galanni haa ga'u garuu maani rakkoon ishii namatti dhiistee baatu sin qabdu naalaalaa jettee dhiistee baatu hin qabdu bakka dhaabbata sin qabdu mana jireenya sin qabdu nama koote namni kun buru nama ta'a jedhee namni gargaaruus hammammaan jiru maanni namarraa kan eeggatu uummata naannoo kanaas ta'e bulchiinsa magaalaa keenyas yoo ta'e kana karaa keessaniinis yoo akka carraa ta'e miidiyaa kanaan hordofanii argan dhaamsi an dhaamu hundinuu hamma dandeettiisa akka carraa ta'e bulchiinsa magaalaa Burraayyuutiif kan dabarsu barbaadu dhuguma akkanatti himtetti anis qaamaan jaanni argaree deemtu deemeera jettee baay'ee deemeera Burraayyuu deemeera bulchiinsa magaalaa Burraayyuu hamma deemna irra jedhanii dirasii naanneera marmaadheera naan jettetti namoonni karaa keessanii miidiyaa kana ilaalanii argan dhuguma dadhabbiin ishee baay'ee ulfaataa otoo ana ta'e jedhee yaaduu qaba namni tokko otoo ana ta'e akkam godha kan jedhee yaaduu qaba tokko abbaan manaa biran jiru lama immoo waan ittiin jiraattu hin qabdu kun rakkisaa guddaa kanaaf manni gandaas jira akka bulchiinsa magaalaa Burraayyuu mana gandaas namoota kan isheerra wayyaa qabuuniif ilaatu argaarra miidiyaanis ta'u kanaafis mana gandaas utuu laatanii fi mana gandaa yoo jiraate laatanii fi achuu teessee mana gandaa san keessaa mucaa kana kaawwattee siqiqiinni adhas amma manni adhas bahi kana asiis bahi jedhaniini abbaan mana kanas bahi'anii kiraa jira jedheera naa bahi jedheera kanaan duras amma xumuruuf amma kun akkuma argitan kunis kan minaan hojjete gaafa ka'u innis dirqama yaw amma gargaareera namni biraas gargaaru bahi jechuun isaan oolu bahis jedheera kanaaf inni guddaan gargaaruun utuu dandeenyu isinis isa bichaa miti isinis miidhamaa jirti akka nama tokkotti akka namummaatti laallee kana hubannoo keessa gashinee utuu gargaarsa godhamee fi karaa danda'amuun dhimmi dubartootaas yaaltitti kanaan dura akka carraa ta'ee homaa wanta gargaarsa sii godhan hin qabu yaw amma yoo waaqayyo garaa isaan laaffisee fi gara laafanii fi utuu kana godhanii ani gama kootiin amma danda'u hin yaala dhaqeen dubbisaa namoota isheeyyuu fudhee deemeetti hin dubbisaa kanaan booda amma kanan goone kanaan booda akkas karoora akkasiis qaba ji'a kanaan booda anis yeroo hojiin irraa hir'atu baheeti namoota kanneen dhaqee dubbisee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu dhaqee deemee namoota namaan ana wayya isheerra nama beekuun gaggaafadhee akka karaa tokko dhaabattu kan jedhu yaada maal naan jettee engadda dhiyoo kana gaafa ati hin dhufeetti nu dubbistee deemteen booda baay'een abbaa mana kottuu himee natti dubbatiin waan akkasii yoo danda'ama ta'e amma dandeenyetti as dallaa kenna keessa kanatti kifii tokkotti hojjennee yoo teesse haa teessu qorqorroo yoo ta'e hojjennaaf malee waan akkasii natti nu odeessinaan jedhe maal naan jette baay'ee natti dhagahame dhugaa waaqa manni naannoo hojjedhu naannoo gandaa kana duuba isaarraa imaaxaan ijaaree dhiiseera qorqorroo na namni akka otootti hin galin warra gurmeessanitti gashan otootti hin galin dhiifameera na namoota gurmeessan achi geessina iddoo kanatti hojjennu namni dhiiseeru jira mana kana keessatti maali namni shintibeetii fayyadama isa dhugaa amma yeroo deemtan isin agarsiisuu danda'a shintibeetii fayyadama maal naan jette achi bahi naan jedhe mana amma kana keessa jirtu kana keessa bahuuf ta'a innis rakkatee jira nama rakkisuu hin barbaadu dhaqee xarageetti gala hana garafanii mucaa waliin hana ari'anii na dabaddabuun isaanii oolu dhufaniiti mucaa waliin kana xarageetti gala asuma keessatti gala jette isuma mana fincaanii mana fincaanii na manichi namni mana fincaanii fayyadama qorqorroo ijaameera garuu namni hojjetaan jiru zum jedhee ona ta'a waggaa baay'ee ta'eera waggaa 3 moo 4 ta'eera manichi nu na namni sagaratti fayyadama kanaaf
mana kana keessa xarageen galaa achitti naa dabaddabanii bakka an bakka deemuun qabu kan mootummaa waan ta'eef manichi dhaqeechi keessa galaa jettee amma naan mari'atu dirasi geesse miilalla bakka yoo ta'e dhuguma yaanni keessa bareeda onaayyuu ta'a waan ta'eef ati rakkattee asitti jooru bakka dhaabbatayyuu dhabuun si miidheera tokko kanaaf akkasii goona jedhee mee qoy isa haala mijeessina jedhee tasgabbeessee maagoo rakkina irraa kan kate inni nam fuula namaa ija namaa laaluu dadhabdee jechuudha abbaa mana dhufee hojjetachaa jira mana isaa kana waan hojjetatuuf hinnaa ishee argu asitti immoo isin tolle ta'a fuula isaa yoo inni ittiin dubbanne fuula isaa laaltee baay'eetti dhagamuu danda'a dhuguma namni tokko immoo ofiisaa rakkateen ofirra nama hin jaalatan jedhamu kanaaf ta'uu danda'a kana yoo danda'ame akka naannoo keenyattis ta'e akka bulchiinsa magaalaa Burraayyuuttis yoo ta'e namoonni danda'an dhugaa namni danda'an ana ta'e kan jedhu nama dhuunfaarra jalqabee namni hundinuu hawaasni hundinuu hawaasni naannoo kanas jiratu kan naannoo biraas jiratu bakka biraas akka jiru miidiyaa kanas kan laalu dhugaa gargaaruu ka barbaade waaqayyo isaan eebbisu yaa gargaaranii jedhee yaada anis gama kootiin akkuma dura waadaa isin gale hamma danda'u karaa kootiin isin yaala akka carraa mana jireenyaa argattu ni guddaan mana jireenyaatu argatte hojiin itti ulfaatu amma mana jireenyaa dhabuun akka argitan mana amma argitan kana keessa fuulduri isaa waan agartan kana waan mijatee miti mana onatti galti dhiistee baatee hojjechuuf immoo amma akkuma jedhan goondaan kun itti nam'ee funyaaniif ijatti yoo nam'ee mucaa kana ajjeesa kana waan ta'eef utuu mana jireenyaa argattee baatee hojjettee deebuu dandeetti isa mana jireenya san irratti xagagga itti mijeeffattee waan ta'e mana kooti jettee sitti mijeeffatti namni si waaqayyo gargaaree hin gargaaraani kanaaf utuu kana ta'eetiin baay'inatti tola fadha galata jedhan shi gurfadha hayyee daawwattoota keenya qophiin keenya kana fakkaata turtiin adde Aragguu wajjin taasisne maatii kana wajjin nuti taasisne kana fakkaata irra deebi'ee waan anis nutti himuu hin jiru kanuma akkuma argitan kaameeraadhaan daa'imni ishee haala amma keessa jiru nama dubbachuu hin dandeenye nama qaamaan socho'uu hin dandeenye akkasumas ammoo nama waa fuudhee waa rakkoon itti dhufellee ofirraa ittisuu hin dandeenye umurii amma kana guutuu garuu daa'ima ishee baattee socho'uudhaan akkasumas manatti cuftee gara hojii dandeessutti socho'uudhaan hanga ammaa geessisteetti bakka jireenyaan qabdu yeroo barbaadametti bahee jedhamuu dandeessi yeroo namni garaa laafee immoo akkuma kana ofitti qabee ishee bulchuudhaan kan isheen hanga geessee jirtu kana caalaa gara dadhabbitti akka deemaa jirtudha isheenis kan himataa jirtu keessumaa bulchiinsi magaalaa Buraayyuu manneen gandaa hawaasa qaama miidhamoo ta'aniif akkasumas harka qalleeyyii ta'aniif akka kennamu beekamaadha kun akkuma mootummaattu garuu eenyutu irra caalaa miidhamaadha kan jedhu mil'achuun barbaachisaa ta'a akkuma bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti daa'ima kanaa fi haadha daa'ima kanaa ilaaluu qabdanii jenna akka FIBtti kanarra kan nafe garuu namoonni dhuunfaa qabeenya guddaa qabdanis jirtu giddu galeessaan namoonni jiraatan jirtu warri xiqqoo qabdanis jirtu warri hawaasa maatii horatanii daa'ima fayyaa qabeessa horatanii akka barbaadan mana barumsaa gahanii burraaqanii taphatanii guddataa jiran warri of jalaa qabdan daa'ima ofirraa socho'uu dadhabe kan ammoo galagaltanii yaadachuun barbaachisaa ta'a waanuma daa'ima keessanii fi bittan sanarraa waanuma xiqqoo jechuudha waan guddaa qabdan irraa waan xiqqoo yoo harka hiixattanii fi daa'imni kun yoo danda'ame yaalsisu yoo dadhabne immoo nyaachisnee beelarraa bilisa goone akka inni oolee bulu taasisuuf irratti hirmaannu sinin jedha lakkoofsa akkaawuntii Oromiyaa Intarnaashinaali gajjallaa kanarratti barreeffamee jiruu fi akkasumas ammoo baankii daldalaarraa lakkoofsa akkaawuntii ishee kan Aragguu gajjallaa kanarratti kan argitan irratti harka keessan hiixadhaa fi qarshii tokkorraa qabdanii hanguma dandeessan hiixadhaati rakkoo isheen keessa jirtu keessa akka ishee baasuu dandeenyuuf hanga dandeenye bukkee ishee haa dhaabbannu sinin jenna toorri bilbila ishees gajjallaa kanarratti barreeffamee jira nooliin turuu keessaniif galata qabdu harka keessan hiixadhaa rabbiirraa argattu isaaf immoo isin jenna akka FIBtti daawwattoota keenya nooliin turuu keessaniif galata qabdu torban ammoo qophii biraa walitti deebina ulfaadhaa galatoomaa harka keessan hiixachuu hin dagatiina yoo dandeenye haa yaalchisu yoo dadhabne haa nyaachisu isinin jedha ani Muluu Asaffaati ogeessonni kaameeraa fi sagalee ammoo seenaa lammii fi lammii Salamoon waliin turtii taasisaniiru nagataa